سليمان. Beeksisa gabaabaa oduu gammachiiftuu isiniin dhaqqaba. Bibila 22 Kanaadaa magaalaa Torontoo keessatti Umar Suleeman qophii adda ta'e isiniif qopheessee harkaa isiniif qaba. Jalatti qophaa'aa isinitti jabaa. Haala sabni keenya amma biyya keessa irra jiru ilaalchisee duraaf duuba laalee bitaa mirga dubbii waliin madaalchisee giirarsa haroo taphoota warraa isaa fe'adheetiin dhufee isiniin bohaarsa. Oromoonni Torontoo keessa jiraatan hundi keessan irra naaf argaman wajjin hirmaadha. Hanga gaafa qophii qaamaan wal arginuutitti nagaa rabbii keessa naaf jiraadha. Hawaasni Oromoo ka Torontoo keessaa akkasumas sagalee dhaamsa uummata dabarsan hundi keessan OMN dabalatee dhaamsa kiyya kan uummata naageessa galatooma Umar Suleeman. Shimanni keetu dawwee kakawwisaan maa akka raasaa zaqawwee ka orminuu sirratti laalee hawwee akkamitti si keessa yaadi dawwee shaka shaki irraa hiikadhuu qawwee shaka shaki irraa hiikadhuu qawwee. Oromiyaa ta'uu Oromooti. Inni bilisoomu galatooma.